بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله قويا نرى قويا قمتشوتي قويا إشكيتي قويا جتودا باي أكان نمتتلو في نما قمتشي سودا حتى جتودا نمتنودن دي ها سودن دا أنجرو قمتشو الرا جتودا أكاتا أمني جتودا اتجرو أكاتا أمني تيا أجرو يبوني لادو باي وان نما أجائبودا بكرتي أما جو بكوني قدر جمع أنا نتيجي ganda Ainoo jedhamti naannoon kun immoo jechuudha naannoo Gomoo jedhamtutti ummanni akka galaana hinuma yaa'a ummata kumaatamaan lakkaa'amutu argamaa ture gariin dhiiraa dubartiidhaan akkaataan ummanni jechuudha itti jiru baay'ee nama gammachiisa baay'ee namatti tola kanaaf jechuudha ijoollee eebba qur'aanaa jedhamu keessa itti jira eebba qur'aanaati wanni namni akkana akka jechuudha baay'eedhaan gammachuudhaan fiiga gariin fiiga nama sussuqu fa'iin arge kanaaf mee akkaataan jiru kun maal fakkaata inni ilaalu eebba quraanaati eebba quraanaa kanarratti immoo sheekni quraana qaraasisaa ture sheekni jechuudha ijoollee kana ijoollee 160 ol kan ta'u jechuudha akkan information qabutti odeeffannoo kan qabutti jechuudha ijoolleen kun hundi dhiira durbaan akka kanatti jechuudha ummanni as yaa'aa jiru kun maali maqaa keessanii irraa jalqabdanii ankoon isinitti himaa ankoo Abdurrahmaan Muhammadin jedhama mee sheekha akkaataa madrasaa kan keessanii waan jiru gaggabaabsitanii tuma naa himtu insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبعد إذا مغانكو إبراهيم أباه إن شاء الله من جرما بجنا جماعة يجيب الجنة إلى من asumatan guddate ilmiidhaan illee jecha tolchee bakka tokkotti hirmaannate akkasumatti egaa ijoolleen kun madrasaa kana karaa isuudhaaf baay'ee irra turreedha jechuudha. Kanaafuu madrasaan kun jalqabee erga bukkulee jedhee maasha Allah ijoollee kana walitti qabnee bakka tokkotti eebbisiifne kan jedhamu qophoofne jalqabnee rabbiin guyyaa addaatti nu ga'ee jennaan jirraa jechuudha. Taabii cinqii yookaan dadhabbina baay'ee kan dabarsine alhamdulillah rabbil alamin rabbiin immoo fidaatti nu ga'ee egaa addaa xumurachuutti kan jirru taa'anii jirraa jechuudha inshaAllah. Maasha Allah walumaa galatti jechuudha akkaataan itti ijoolleen kun itti qara'aa turan eessatti akkamitti akka qara'an akkaataan madrasaan keessan maal fakkaata madrasaa akkamitti qaraasiftanii ijoollee akka kana ummata gammachiisan ijoollee akka kana jechuudha ummata gammachiisan ijoollee ummanni akka kana dinqifataa ture kana mee akkamitti qaraasiftanii madrasaa bareedaa waliin madrasaa akkamitti qaraasiftan bakki isinii mijataadha bakka mijataadhuma wayii akkamitti qaraasiftanii naan ijoolleen akka kana ummata boochisan ijoolleen akka kana jechuudha wanni ummataa keessa seenan kun akkamitti qara'anii bakka akkamitti qara'anii bakka mijataa akkamitti qaraasiftan ijoollee kana. Egaa inni wanti akkuma argaa jirtanu qiraatiin keenya ammayyaa miti bakki ilmii keenya durii abbootiin keenya muka jala nuti mukuma jala teenya qaraati qabbana mukaa mukuma bareedaa waddeessaa qilxuudhaa giraafiidhaadhaa baddeessaadhaa mukoota kana fakkaan deebirsaa darasaan kana jala taa'ee qaraan ilmi halkaa kana akkanumatti qaraati ilmi madrasaa kanaan waliin beeknu miti. Akkuma sana ammas ijoollee keenya gallee madrasuma kunoo kan gadi dhaabbatiin tokko masjiiduma keessatti qaraasinu. Masjiiduma keessatti. Baranduma masjiidaa kana keenye yeroo baranduma masjiidaa kana masjiidumti nu haaraadha waan as geenye ijaarame fakkaata inni isin duraan keessa turtan immoo waan akkamiiti? Inni keessaan duraan keessa turre masjiiduma xiqqaa tokko nu warra jira. Baranduma isaatti qaraatu. Baranduma masjiida xiqqaa sana. Qaraane kana achumatti qaraane ijoolleen keenya kun achumatti taa'amtee. Baranduma masjiidaatti jechuudha yoo keessa seenan ijoolleen hin taphatee waqtii waan jedhamudha bakkee. Baranduma masjiidaa sharaa afallee yoo barbaade sirriin dubara teenyee. Gaafinu mooraa masjiida kanaa ammoo akkuma kan kanaa mooraa masjiida kanaa keessatti qaraatu. Ammallee ijoollee kana galee illee waan eebbisuudhaaf illee jalqabnee mooraa masjiida kanaa keessatti faffacaanii qabbana qabamutti argaattu kunoo. Qabbanuma ijoolleen keenya
makiinni keenya kun asinis karaan hin baasa asinis karaan hin baasa baay'ee rakkatanii inni asin shamarran fakkeenya shamarran kaleessa hadhaa argaa jirtan kanu leenjiirratti kan argaa waan saansii dhiyeessan kanarratti kan argaa jirtan kuni taa'uu rakkatan akka ta'an dhabanii ta'anii gara yookaan buddeen isaanii gara baay'ee ulfaate ilaajuma kanaan jijjiirama kanaan gara ittiin immoo fidanii jechuudha karaa hojii karabbumaa nu sababatu isaanii malee jechuudha. Amantaa baay'ee amma hoggaamee dhataa mirreessootaan akka kanatti jechuudha baarandaa masjiidaatti bakkee masjiidaatti qaraasisa gibbii mooraa masjiidaa keessatti qaraasisa karaa namni yaa'u karaa gabaatii rakkataa cinqamaatuma hammam ta'amu ijoollee akka kana baay'atan ijoollee akka kana qaraman ijoollee onnee uummataa haasaa jiran kan oomishuudhaaf hammam sitti fudhate. Jalqabsiisuun keenya tureera. Amma guyyaa adda magarsa maqaa of danda'a tokko hin qabu. Jalqabsiisuun karaatti kana waaqaa'uu jalqabuun kuni naannoo waggaa 20ti. Naannoo waggaa 20ti gaafa jedhamu fakkeenya ijoolleen yeroo sana quraana qara'anii fixanii ta'anii fakkeenyaaf shamarran irraa nama ana kanatti qara'ee ta'ee quraana fixee deebisee immoo galee heerumee ilmoo argatee ilmoo sana immoo deebisee qara'ee isaa jira. Silma irratti qara'ee heerumee immoo ilmoo geessifatee ilmoo isaa immoo deebisee maashaa Allah maashaa Allah maashaa Allah. Haadhaa fi ilmoo akkoo asuma jiru. Haadholiis nu qara'u. Haadholiis jechuudha. Jettuma argaa jirtan kana ilmoon isa jirti akkoon isa jiranii akkuma kana haati isa jiran. Maashaa Allah. Nama sadi jechuudha. Kanaa wajjin bakka tokkotti yeroo tokko gaa wanti ilmootti manu kontaalatti immoo garaagara miti. Sagantaa gabaabtu. Kanaafuu waan tokko bakka tokkotti walitti muunii ulfaate shi akkoo kana qofaatti muudha. Akkoo qofaatti muudha malee. Ijoollee waan ijoolleetti mana akka haadhatti wantichi hakuma itti muudha hakuma jirutu jiru ibaadaa barsiisuutuma ta'uu maashaa Allah. Kana Cinqamaatu. kan jalqabsiisu haati kun qaraateetti yeroo ilmoon immoo deessee qaraatee achitti. Maashaa Allah. Maashaa Allah. Ana sun qaraa isee ilmaa kan kan qaraa ittiin qaraa kan waan jedhamu haasaa turees. Ajaa'ib. Jennaan jaanu waan halkaan ilmi as ta'eef halkaan waan as ta'eef asumatti qaruu qabu waan jedhamu godhanii jechuudha. Amma kana immoo madarsaa xiqqaa tokko dhaabbannee jirra dura. Oma luutii 30. Egaa isinis nuun geessu amma ta'ee isii keessatti qaraa turre isinis immoo masjiida kana ijaarra jennee bootaa isaa nu gowdinnaa fiigiskinee masjiida kana jalqabe. Maashaa Allah. Inni jedhamu itti qaraa barandaa masjiidaa dhuma kana keenyatti maqaraan amma kana asitti jechuudha. Naannoo waggaa 8. Maashaa Allah. Maashaa Allah. Waggaa 8. Waggaa 8. Itti barandaa siin biduu silaa siin injiifde siin masjiida kana ijaaru jennee giskin bootaa sana. Inni jedhamu naannoo waggaa 8 kan ta'u jigee taa'aram. Amma kana barnuma keenya kana. Ajaa'ib. Ijoolleen akka kanatti jechuudha. Itoo hadhaa bor ijaaran kan ijaaran kuma jennu kunoo muka argaa jirtan kana barreen gaddamoo kanallee falaxannee hirmaannaadhaan uummatallee kakaafnee falaxannee inni ijaaran hogga jennu haalli nu joolle maaliif jaatanii masjiida kana baay'ee ulfaatee jira. Uummata kanatti jaataniin kuni uummanni masjiida kaaree 500 fi 30 irratti ijaarame. Kan immoo alalfeelli tokko keessaan qaba. Namni tokko inni gargaaru ofuma keessaniif isaa inni jiru keessan hojjetataa. Saasaa sangaasaa kan biyyi humna isaa jechuudha qoonfaraa isaa qoonfaree lafa keessaa hidda buqqisee bargaasa buqqisee ofuma birrii waan kana hojjetu hunda isaa ofuma sa'a sangaa kan inni ijaarree namni tokko gandi kun illee nu hirmaanne jamaa masjiida kana. Jamaan uummatuma muraasa. Maasii salaatu ulfaatee amriin waa hundaan ulfaatee jiru ijoollee kana warra goda sana achitti qoodne ijoollee naannoo ijoollee 80 kana ijoollee nama 3 qoodne. Nama 3 bakka itti qoodne warri kanarraa hafan immoo amaan keenya konkolaataa kanaan ijoollee 5 ta'aa jechuudha. Walumaa galatti ijoolleen jechuudha waraana bakkeetti mooraa keessatti qaraan kun dhiiraa durban ijoollee 500 ol. Ajaa'ib. Ijoollee 500 kana akkuma argitan kana eessatti walitti qabu. Bootaa kan walitti qabu. Bootaan jirusaa karaa gaariidha. Amma rakkannee ijoollee kana madarsaa kana buufata
bakka goonee qooddan. achitti karaa jennee ijoollee kanarra keenyee Ijoolluma keessan ijoolluma karaa keessan. kitaaba qaxxaaraa sa'aatii amma sa'aatii ganamarraa amma sa'aatii shaniitti karaasa ijoollee. Saa shaniin booda immoo kana bira dhuftu. Kan sagantaa qoqqoodanii. Saa shaniin booda bira dhufanii kitaaba immoo karaa jira dhuftu ijoollee. Ijoollee keessaa namni yeroo ilmaan qabu jechuudha. Ilmaanuma baatanii karaa ibsu jechuudha. Masha Allah. Kana ijoollee itti kan nuuf deeggaran jiranii ijoollee warra quraana fi kana biyyuu baay'inaan jira. Waan ta'eef alhamdulillah amma tokko karaa sanaan gargaarsaa jira. Maaliif bakka tokkotti walitti waan ulfaataa ta'e ijoollee gara buufata mukatti qoodnee amma buufata warri buufata kanarraa warri quraana ijoollee quraana fakkii as fidanii eebbisuu walumatti biyyi tokko waan ta'ani. Ijoollee bakka bakkatti qoodaman kana walitti immoo finna yeroo tokko. Masha Allah. Masha Allah. Wal barsiifna. Silaa wal jijjiirra jechuu ijoollee kana karaa isaa argachuu hin beekanii jechuudha. Masha Allah. Amma bakka tokkotti immoo guyyaan wal barsiifnu wayii jira. ijoolluma kana. Ji'a keessaa jechuudha. Kan du'aa yoo jiru jira jechuudha. Bifa akkasitti dhufanii asitti wal baranii wal wajjin jiraatu. Masha Allah. Walitti dhufeenya hawaasummaatillee maaliif asirra ijoolleen kun asirra waan asirraa akka ishee qoqqobsiisuu beektu. Ishee qoqqobsiisuudhaaf namni ishee tokko gaafa darasaa qoqqobsiisuu jedhe darasaa isaa qoodee kennaafi akkasii amma qoodamee kenname akkasuma. Masha Allah. Qoqqobsiifneera jechuudha. Masha Allah. Akka ajaa'ibaa tokko hin beesse. Inni beesse namni karaa jiru. بسم الله الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إن شاء الله الرا سجنتا بريدا سجنتا يجودا إبا قرآن جرمو قدنا جمع أنا نتيجي بغندا أينو نانو غمو جرم ترتي غجي فماجرا madrasaa bareedaan qur'aana bareedaa gadi kennee ijoollee hedduu baay'ina qabanu eebbisiisuu irratti argama. Kanaaf namoonni hedduun irratti argamanii jiru. Namoonni baay'een dinqisiifamaa jira. Namoonni baay'eedhaan jechuudha baay'ee ajaa'ib jedhamaa jira. Kanaaf inshaallah namoota keessatti argaman keessaa ulamoota eebba kanarratti argaman keessaa isin isa tokko irraa rabbiin walitti nu fide alhamdulillah rabbil alamin jecha. Sheekh ani gaggabaabsineetuma maqaan kiyya Abdurrahman Muhammadin jedhama. Eebba qur'aana rabbiitu walitti nu qabee gammachuu qur'aanaatu walitti nu qabee kanaaf maqaa keessanii mee wal habarru maqaa kan keessan ummanni gootoon sin barbaada ummanni gootoon sinitti haajuma silaa sin jaallata silaa sin beeka irra baay'een namoota jechuudha ilmii kan keessan sinirraa fudhata ahkaama qur'aanaa waa hedduutu jiru sinirraa fudhata namoonni baay'een sin beeka waan ta'eef maquma keessan mee gaggabaabsaatu bakheer masha Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دبيني إجا رب وتولدين في جنان وجهين عصرنا جتني دافي هتاو بريدا إذا سني عالم مال جتني نمت الفاتة كانت سرتي هتاو إن شاء الله تعالى مكانكو Muhyiddin Muhammad jedhama. Dhaloonni koo anis nadhii Ibeeti. Taa'umsa kan koo immoo Dannaba. Inshaallah koo maqaan akkana. Inshaallah achitti sigaa hammuma rabbi jedhee waahii quraanaa kanas ijoollee nama barsiisaa jira. Naannoo keessaas hin jijjiiranii gaaf tokko deemnees immoo ittiin dadammaskaa egaa kajeellaa rabbiitii wajjiniin hamma rabbii na gargaare isa kana immoo akka gaariitti gaa silas wajjin turre kadhannee sheeka isa kana akka kan kootti idanii deemuudhaa jennaan gidee majammaraa sana kadhannee jennaan ishii'anii akkasumaan jarri biyyaa kun Shamiinur Rahmaan kunis bareechanii injilii jedhanii taa'ee quraana kana jammare Shee Ibrahim jechuudha. Haala gaariidhaan itti fufame gidee tokko kanaan duras waggaa lamaan kanaati fakkaata. Eebbifamee darbee ijoolleen gaafa sanas ijoollee wayyaa qabanu 20 ol kan gahanudha. Akka gaariitti waa'ee quraanaa kanaa itti fufaa turanii inni baranaa immoo haala nigaa
إذا سكنا جاي أرتملا جنان نفنو ما شاء الله nama gaarii argannee turre gammachuun guddaan nutti dhagahamaa ture ijoollenis baay'inaanis haala gaariidhaan isa bar'een giddaarra akka waan dirribaan daneenyi isaaniis bareedumaanis barumsaanis haala gaariidhaan itti fufee jiru natti fakkaata baricheecha kanaafuu ammas egaa alhamdulillahi rabbil aalamiin wanni jiru akkana إن شاء الله ربنا على بلو جنة إن شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم باينا متتلا نما جمّتشيسا قرآن نكوني ولتنا مكبا عالم الدنيا كان الرا وان عالم الدنيا كان الرجل الرا وان قرآن ربي فكاتو أكنجر إنه مسلم متي نمني مسلمان على يو أمن تامبرا يو أكبيكو بكمانا قرآن نكون درجان ساقود أكتي الفاتحة أكتي جرين يمكن ما قرآن كنان مالي أكن تل بكمانا ميواء قرآن مالي مال أكمل القرآن قرآن جتون هو كلام ربيتي إذا ربين سماء تربى أول وفي ساتي دبته جبريل تبرسيسه نبي محمد تناجس جنان نبي محمد تدفه أتين ربين جاء الحمد لله رب العالمين نبي محمد حال جاريدان حال بريدان صحابة وفي برسيفتني saabaa isaanii keessaa warri gurguddaan jarri ala sana baratanii rasuularraa babbaratanii jiran akka Abdallah ibn Mas'ud akka Abdallah ibn Abbas akka Abdallah ibn Ubay jarri kun jara nama torbaa ga'anii qurraa'ota jedhamanii rasuula rabbii biratti beekaman jarri jara biratti haala gaariidhaan baratanii ergamtana ammoo egaa sahaabaatti daddabarsanii jennaan haala bareedaadhaan dhufee biyya keenya kana gidee dhiheenyaa kana gahe ani akka kan kootti Sheekh Muhammad Ali Yahyaa jedhamanii isaan sheeka Hararii biyyi isaanii Baddeessaa kan jedhamu boosattiin carcarmoo maal jedhamti naannoo isaanitti sana Baddeessaa jedhama isaan achi dhufanii gommaan ta'anii darasaa isaanii biratti kan nama isaan biratti qara'ee jaama sonne jedhanii isaan guddaa ilmi karaa isaa turanii isaan biratti qara'ee ta'een achiin ijoolleen biyya gommaadhaa dhufan jiranii na fuudhanii achi muftii bira na geessanii amma waggaa 9 waggaa 10 isaan biran ture aadaa isaaniirraa qur'aana kana sanadaan geessanii rasulatti akka haala rasulatti galeeni akkuma sanada hadiisaatti ebelurraa qara'ame jechuudhaani geessanii rasulatti galfamaa ture jechuudha. Darasaan isaanii warri beekamaan kun hin qabanii anallee booddee darasaan isaanii kun wajjiniin ittiin godhamee jennaan sanadichi kitaaba keessatti jijjiiraachuun dhabu akka sanadichi geessee rasulatti galfame sun aadaan isaanii qur'aanarraa hifziinis birattiin mahafadama wanni isaan irra jabeessanu qur'aana tartiibatti tajwiidaan qara'uudha ahkaama kanas hin barsiisu isaan nama ilmii fiqhii beeku hadiisa beeku nahwii beeku ahkaama qur'aanaa beeku mustalaha beeku usul alfiqhii beeku fanni balaagaa beeku fanni sarfii fanni aruudaa kulli beeku ومع ذلك كانوا ما وجني والنرى دبتمو مفتي واحد قرآن بركني بيكو جتون هنمام نمس شيء كل قدام باين على علم الدوبرات كراي حربت كراي في تفسير مفتي جدي الرباحة كاي عالم ما أجليتها تجويدس جبيات جر كيسا عالم قدام كراني بكبرات كفاني تجويد لفا قبني على جر كران دراسات ما كين ياسينانو جافا جر تككرا كانين الرتي جري سعلمي برغداد وغني دفاني تجويد أكغاريتي مفتيرا ففوتاتني غلاني أتمان تاو جتودا جبيغا بابا كي سبب براتني جتود حالا غاريتي برسيسا توران أجران هم ربنا دندسيسي إيغا إجولما وجنين rakkinni suma tokko jijjiiraachuu wajjiniin akka hammaa kana mirgoon wanni januun nama mirgaahu dadhabbiin wallaalumni sabaanni dhabamuudha wajjiniin ammuma ta'e alhamdulillah akka gaariitti achirraa diddiiriraa ture anis amma rabbina gargaare achumaan
dhaggeeffataa baradhee dhufe jechuudha. Kanaaf itti tattaafamaa ture insha Allahu ta'ala hammas wanni barbaachisu waa'ee quraanaa irratti wanni akka kan kootti namaa dhaamu garuu namni haala gaariitti baratee jira. Garuu namni barate kunis mana biratti babbaratu kana sala laallu ala baratee sirriitti ahkaamas baratee quraana harkiis baratee ka'ee booduma sanaallee qura'aan isaa akka sardamee oofu wahii barbaadala. Silaa erga baratame akka rabbiin jedhu akka rasuul rabbii jedhu wanni qara'ame wanni hojjetame ilman naafi jechuun ilmi itti hojjetamuudha. Wanni an hamma ta'es nafsii kootiif dabarsaa namaaf dabarsu ummanni ammaallee baay'ee barataa jira. Ala baratee jedhe akkuma barate sanatti qara'uun namatti tola jechaadha. Addaa raamadaana kana keessallee iddoon jira. Maaltu jira? Haafida babbareedaa jira. Kan tajwiida baratantu jira. Ala baratanii jedhan raamadaana keessa yookaan ummata boodaatii laphee baatuudha jedhanii sardama qara'u. Tajwiida kana sirriitti baratanii ahkaamas hin beeku. Walaakin ala dhaabbatanuu bakka tokko sardamamee qara'ama jechaadha. Silaa kan qura'aanni isaa namatti bareedu suutaan qaraanaan isa kana ilmi itti hojjechuu gatii ta'e jennaan akkuma baranne sanatti yenna salaannus ala nama barsiisnus ala qobaatti immoo mudaarasaa darsii goonus ala walii dhaggeeffannus bareechinee suutumaan qara'uu barbaachisaadha. Ragaan isaa akkuma rabbiin rasuulaan jedha warattilil qur'aana tartiilaa bareechi jedhanii akkuma rabbiin bareechi qara'i jedhe sanatti bareechanii qara'uun nu barbaachisaa jedhaan egaa inshaallah itti qajeella rahmata isaa. Maashaallah khair. Amma kaatanii waan tuqxanii kaatanii mijuu amma xiqqoo jettan duraan amma mijuu qabata duraan xiqqoo ta'abii qaba. Ta'abii laa ilaaha illallah amma dabaabilumaanii inni jarri kunis jarra amma asirratti rabbiin akkana isaan godhe kun ni sinjira. An amma bakka hamma sheeka Jimmaa jedhu kana sheekni babbareedaan ilmi qabuun dhufa. Naannoo sana bunan qaba. Bunni ijji tokko irratti hin jiru. Lafti jira badaa qonnaan kun hin jiru. Darsaan babbareedaan kan dhufee ji'a tokkotti dadhabee dhukkuba jabaadhaan qaqqabame dhiisee deemu jira. Qura'aanuma kana baratuudha. La hamminni dhufu bakka tokko aalima januun argee Sheekh Abdurrahmaan jedhanii Buumaadha. Sheekh Sharafuu Leeqaa jedhanii Limmuudha. Sheekha danuudha maqaa isaanii namni irraanfadhe malee abbaa tokko nan yaadadha. Gibeedhuma jiru sana keessa aalimni dhufanii baratanii galuudhaa kan dhufanii rakkinni baay'ee jira. Wanni nyaatamu kun maqaan isaa waan qoccoo jedhamu tokko jira. Inni namni kan isaan beekne jira. Akka jirrutti gareen rakkina akka jabaatti rakkatee isa kan keenya isa misaaleedhaan of himuuni anatti hin tolu yoon akkaataan achitti jijjiraadhe sana hime natti hin ulfaatu. Akkaataan immoo namarraa argu rakkina jajjabaan kaan ji'uma 2 taa'e ji'a 3 taa'e mucaan tokko engeddaa biyya alaa kana bakkee ture qura'aana nutti qara'aa ture ala sana kan isa bicuun beekaa biyya Faransaa kana ture intini maal maqaan isaa Hasan jedhama. Gidee bicuu taa'ee gurbaa biyya kana hin dandeessu deemi jedhanii yennaan achumaan qura'aana qara'ee deemu. Rakkina jajjabaatu jira karaa beelaa karaa farankaa dhabuu karaa qari'aa dhabuu yoo qari'aa argate immoo qari'aan kun tamkiina dhabuun qari'aan tamkiina dhabuun ofii immoo fayyaa dhabuun egaa kana keessa rakkina jabaatti qaqqaraa dhufani jechuudha. Waa haakazaa ergama ammoo erguma jarri kun biyya kana ta'anii ofumaa isaaniitii erga ta'anii misaaleedhaan namuma kanaa wajjin jiraachuun akkuma beekamu jihaa kulliidhaan beekama jira. Jihaa kulliidhaan beekama namuma ilmaan barsiifatu kanaa wajjiniin jiraachuun ilmaan barsiisanu kanaa wajjiniin jiraachuun rakkina guddaa qaba. Isuma gidee amma kana keessatti isuma kananii jedhamu kana keessatti rakkina guddaa tokkoffaa ijoolleen namaa kananiidhaa gadi taa'ee akka duraanii sana mi'aan ilmiitti hin jiru. Mi'aan ilmiitti hin jiru.
yoom moomiyaa ilmis qabaateetuma qari'aas bareeda argatee jedhe immoo sabaatan qabu hatta fanniidhuma tokkitti yookaan fannii tajuudaa baratee fixatee bahuudhaaf yookaan waggaa 2 waggaa 3 caaltu isiidhuma kanaa sabaatan qabu. Egaa rakkina danuutu jijjira jechuudha. Kanaafuu qura'aanni kuni rabbiini darajaa guddaadhaan alhamdulillahi gadi nuu buuse nisbaa qura'aana rabbiitti alalaalamu rakkinichi rakkinan jedhamu akkuma rasuuli dubbate alayhi salaatu wassalaam namni gaafa guyyaa qiyaamaa rabbiin nama waggaa 50 yookaan waggaa meeqa waggaa danuu duniyaa kana irratti cinqame al tokkitti jannata keessa gadi cuuphee achi ol baasee yaa garbicha kan koo rakkina argiteettaa jennaan maal hammam cinqamte duniyaatti jennaan yaa rabbi an takkaan cinqamnee jedhan inni kun isuma kana rabbiin nama isa kana qalbii isaa keessa buuse jennaan rakkinichi sun rakkinatti fakkaatuu dhabee jannatuma sana yaadatee dhiise jechuudha malee rakkinni baay'eetti jira jechuudha. Kanumaa wajjiniin immoo namni rabbiin qura'aanatti mi'eesse iimaanatti kenne ilmii bareedaatti kenne dhukkubsataa farankaa dhabaa biyyaa wajjin cinqamaa darasaa wajjin cinqamaa kanumaa wajjin ammas itti fufaara jechuudha namni bariche. Qiraatiitti fufaara. Ijoollee immoo isuma keessaa immoo ijoollee sabaatan qabne kana jennus keessaa immoo gariin babbareedduus fanni akka gaariitti qura'aana kanas baratanii haala gaariittis kan nama gammachiisutu dhagahamaa jira jechuudha. Fuulduratti kan nama gammachiisutu dhagahamaara kan nama gammachiisutu argamaa jira maasha Allah. Ammasii fuuldura kanatti rabbii keenyan kajeellaa jenneetu magaa wajjinumaan itti yaadna. Maasha Allah baay'ee namatti tola nama gammachiisa. Akkaataa isin kaleessaa jalqabdanii itti qara'aa turtan sakeessanii kasin qara'aa jirtan osoo hin taane jumlaadhumatti jechuudha waa'ee ilmii qura'aanaa irraa kan isin haasa'aa jirtanu mee amma jechuudha kaleessi cinqii hedduu rakkoo hedduu keessa darbee qara'aa ture arras immoo qananiidhaa jennu malee rakkinni akka jiru rakkinni guddaan jiru arra akka isin tuqxanitti sabaata dhabuudha. Ilmi irra gadi dhaabbachuu dhabuu wagguma 2-3 obsuu dadhabuudha. Wagguma 2-3 obsuu dadhabuu kanaaf immoo furmaanni akka inni obsuuf immoo furmaanni maali? Akka inni obsuuf furmaanni jiru gaa tokkoffaa rabbumatu furmaata isaa kaa'a. Wamaa tawfiiqi illaa billah. Tawfiiqni rabbuma biraayyi namni rabbiin gaxame inuma gaxamama. Kanumaa wajjiniin immoo bakka jirutti sheekni jiru isanni sabaata jiru sabaata dhabus laaluu dhiisee isa biyyaa cinqamaa jirus laaluu dhiisee isa darasaan immoo sabaata dhabus laaluu dhiisee isa ofii rakkataa jirus laaluu dhiisee hammuma danda'een qura'aana isaas itti fufaa sirriitti qura'aana isaas barsiisaa hamma jiru akhlaaqa gaariidhaan haala gaariidhaan darasaa kanas qabataa yoo jedhe hinuma argaman jedhaan hammas wanni kanarratti immoo akka inni sabaata argachiisu biyya kana da'awaatti godhanii biyyi kun qaayidaa akkuma rasuulli tuma cinqamuu sallallahu alaihi wasallam da'awaa qura'aanaas geggeessaa ture da'awaa tawhiidaas waggaa danuu geggeessaa ture biyyi otuu hammuma rabbiin isa dandeessiseen da'awaan silaa hunduma namaa irratti waajiba jedhanii ulamaan kaa'anii kanarrattis ragaa irratti dubbatanii qura'aana rabbii fidanii biyya kana haala gaariidhaan hadaraa ijoollee keessan irrattis tijabaadhaa jedhanii biyya kanattis himanii ofiis qara'aadhaa jedhaniitti himanii sheekichis immoo hamma dandeettii isaatiin ofii itti jabaate dabalatee hamma kana caala argamuu isaadhaa hin kajeelaman jedhaan akka namaatti. Isinii galeeraa isaan koo tokkoffaa kanarratti wanni sabaata dhabuu isaa kanarratti wanni deebi'ee sabaata isaa argachiisu tawfiiqa rabbiiti. Awwaluhu tawfiiqa rabbiin isa waffaqe eenyu sheekicha sanas rabbi isa waffaqnaan taa'eetuma itti cinqame hin fayyadu. Lammaffaas darasaan inni qara'aa jirus yoo rabbiin isa waffaqe hin fayyadamu. Sadaffaa biyyi qaraasifataa jiru biyyi ishee inni keessa taa'e qaraasaa jiru kunis
inni jaarsiis inni ijoolleen inni jenneennis akka jirti daawaa quraana rabbii kanatti yoo dhaabbate dabalanni argamaa diriiruunis hin argamaa hamma siraarra harka danuudha dabalatuun hin argama. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله تعالى الرا قلجا بريدا قلجا إبا قرآنا قرن جمع أنا ندي جبي جندا أينو نانو قومو جدم تورتي إبا قرآنا تجرى سبب كناف نموني هدون علموني هدون دعاتوني أستاذوني هدون نموني باين جمدني غير كانت أرجماني جرو كنا فنمو إن شاء الله تعالى كنا سبب فدي شيخا كان كينيا وليني ونن سني إرسو بروادو تكو تجرى الناس ما جنان إبا قرآنا كنا سبب قدتني شيخنا اللي فني جنان شيخا أستي أرجدي ونن مو إسان بربادو أمتا كنا فوان إسان دبرسان برباد سوني مالي فولدرا كان كينيا رمضان تجرى رمضان يفوت آفديما رمضان كنا فيمو واحد دو بربادا رمضان جتشود واحد دو نمر بربادا نمنس واحد دو رمضان بربادا جتشود كناف إن شاء الله أكما بكم مكان كيا عبد الرحمن محمد جدما شيخا كان كينيا وجنين مي شيخني جتشود واحد رمضان درجة النكب نمني صومي مالك أرجعتو في كان فكاتو جذباب سني نوف قاسو جرا شيخا كان كينيا سندبر شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله مكان كيسني أمتكنا السوداء وجني أمتكنا والبراء أمني سلاسم بيكا سنجال لتا أما مو باينان نمي باين سلا بكاء دادات غارين علمي سنراك غارين جور بكاء دادات جرا أنا نمومي بأمتا سنلي نرجتو من سنلي سنرجع كجمدو قودا غاري وي سنرا بربادا أمني براسي ميوا رمضان سينو داندرا مكان كيسني وجني أمتكنا إن شاء الله والبراء. Maqaan koo Siraaj Abbaa Gijjii jedhama. Akka dhalootaatti naannoo yeroo ammaa ganda Lalisaa jedhama. Duraan Oyaanaa jedhama. Dhaloonni achirraa bakka karaatii Iddeelma Rabbii Qassamiin deddeeme. Aanaan mana dhigee gubee kana. Amma aanaan mana dhigee kana keessa. Iddee nama dubbatu. Gandi baasachuma. Sun beekamaadha. Sirra baada sanaati akkuma hiree rabbiiti akkuma beekamu biyyatti waan namaaf jabne jennaan bakkoota tokko tokkootuma deddeemnu bakka irratti rabbiin miila cabsatu jedhe wayiitu jiraata. Amma akkasitti gara naannoo aanaa Sokorruu magaalaa Dannabaa keessa kanan jiraadhu. Achitti fannaqee jedhe alhamdulillah gara bareen achi galuu bara naannoo 97 kalakkoofsa jechaatti. Yeroo sana keessan achi galee adda gara naannoo 20tti dhiyaatanatti fakkaata. Egaa achirran jiraadhaa alan jiraadhu immoo darsii waa ijoollee kanan kitaaba xaalaasisaa quraana samma tokko wayii qaqqaraa isasii waa uffaazonnes samma tokko wayii babaanis jiru akkuma isin amma kakaaftanii fajjizaakumullah. Haala kanatti achi jirra isaa addaatti immoo waamicha akkuma beekamu yeroo kana gaasofachii adda jira muhaadaraanis jira bakka eebba quraanaa sima deddeemamaa masaajida ijaaruun akkanaatiin guyyaa tokko keessaa immoo deemne kanumaa jennaa. Kanarraan nadhaa walitti dhufuu keenyaallee sababa ta'uu danda'e akkuma amma kaaftanii fajjizaakumullah khayran akkasii jechuudha akkaataa dhalootaa irratti akka biyyaa irratti kana fakkaata. Maasha Allah barakallahu fiikum. Ramadaanni akkuma jalqaba irratti tuquuf yaalitti addis deemuutti jira. Ramadaanni dhufeera dhiyaateera. Kanaaf uummanni kun duraan yeroo Ramadaanni tunga inni dura uumma tokko keessa jira. Chaarjiin isaa xiqqoo gadi bu'ee jira. Ramadaanni dhufuudhaan immoo chaarjii waan guuttatu qaba. Isa kanaaf Ramadaanni uummata kanaaf maal uummanni kun eeggataa jira dhufuuf Ramadaana kana yoo dhufa jedhaa jira. Ramadaanni kun uummata kanaaf. Alhamdulillah jalqaba duraa idduma kana geenye waa'ee Ramadaanaa haasa'uudhaa fi niimaa guddaadha. Naannoofneetuma nuti umruma dheeranneetuma jiraanne ka darbe akka rabbi nurraa taqabbalu kajeelaa. Eddeedhuma Ramadaanaa kanaa jalqaba duraa geenyeetuma waa'ee Ramadaanaa haasa'uudhaaf
tokkoffaatti alhamdulillah jennee nusi uummanni muslimaa bakkuma jiru hundaa'u gammachuun kuni waan jiraachuu qabudha. Rabbii yoo gammadanii jaallatanii jedhanii rabbi namaa dabala akkuma beekamu. Isaa fi gara kanaan kana waa'ee immoo isaa uummanni taa'ee eeggachuun egaa isumammaa haasa'aa jirru teenyee eeggannee gahuun namaa guddaarraa beekamaa rafu. Isaa fi akka immoo itti fayyadamuu irratti isiniif illee wanni dhaamsa godhu akka kootti yeroo kana keessatti sagaleen keessan gatii bal'aa ta'eef akka namni kun utuu sagantaa sinnaa kennitan itti galuutu hin ta'in isinillee waa'ee kanaa kaaftanii namoota kanaa dabarsuudhaaf sagantaa kana itti fufuu qabdan hamma itti seenutti ramadaanatti jechuudha. Dhaamsan dura isinii dabarsu gara isin immoo waa'ee kanaatiif uummanni eeggataa jira jedhamu eeggachuun silaa gaawwama jiruudha. Eeggannaa kanaaf immoo haala qabaa qophee barbaada. Qopheen niyyaa toluu kilaasaan niyyaa bareedaadhaan kan rabbiin ittiin nagahe jedhanii gammadaa walillee gammachiisaa ergaas walii dabarsaa walii dhaamaa irratti wal gargaaraa itti deemuudha barbaada. Eefammoo itti deemanii jedhanii isa gara fadliisaa bu'aasaa gahee guddaatu jira islaamummaa irratti wanni rabbiin dubbatee hadiisa qudsii keessatti kalimaan yookaan kalimawwan rabbiin dubbate gabaabduudhuma nu gaha waa'ee fadliisaatiif. قال الله تعالى في حديث القدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به كوني قهادة هجيني نمني المان آدم حجته كنساتي حسناني كلاني ديبئة صومني أتوافو جدا الصيام لي وأنا أجزي به صومني كان كوتي أنا تكفل أجد ربي kafaltii rabbi nama kafalu kun iddoo guddaa qaba waan guddaa qaba itti nama kaasa nama dammaysa bu'aa wanni kana achitti rabbi achitti wanni eeggatamu waan wanni irraa eegamu waan hin jirreef wanni irraa kajeelanu sana achitti waan hin jirreefi rabbi kana ofirra nu kaa'ee tola isaatiin anatu kafala jechuuni waan itti nama kaasuu keessaa dhuma dubbiitii jechuutu natti mul'ata. Kanaaf wagguu akkana jedhamu namni kan keenya gara rabbiitti deebi'ee toobaas dandeeffatee fadliin soomaa waan ammana jedhamu miti ji'a rahmataati ji'a keessa muwaasaan bal'atu ji'a qur'aanaati ji'a walii rahmata godhanuu ji'a keessa jaalala rabbii jiru namni illee wajjaallatu aadaa inni illee dubbiin maradaan sheexaanaallee hidhamu. Waan fadlisaa waan ammana jedhamee yeroo isin gaafattan kan irratti waan gabaabaa waan ta'edha wajjiniin irratti haasa'uudhaaf baay'ataa uummata keenyaa kan hin dhaamu akka koottis bira bu'ee niyyaa isaa tolfachuun murannoo isaa kana jabeeffachuun walillee kakaasuun haalii ofiis kaasuun hawaasa ofiis kaasuun akkatti bu'aa argatuudhaaf ramadaana isa qaqqabate kan. Egaan kaanii harka rabbii jira qaqqabuudhaaf isuma kanatti gahuudhaaf rabbi kajeelama waan ta'eef sammuu qaqqabne kanarratti akka hojjennee toobaa dandeessinee yeroo keenya halkanii guyyaa sagantaa baafachuu qaban jedhaan namni akka qabkootti sagantaa baafachuudha qabaa sagantuma rasuulli baasan sallallahu alaihi wasallam rasuulli sagantaa soomaa akka guyyaattis akka halkaniittis akka hattaa akkaataa fixrii keessatti akkaataa sahuuraa kana hunda isaa'u sagantaa kaa'aniiru. Sagantaan sun diraasaa godhamee dura bu'amee gatii qalbii namaarraa akkuma isin amma kaaftan namni keenya waa biraa keessa waggaa kana hunda ture ta'e gara irraanfachuutti hin deema waan ta'eedhaaf kun diraasaa godhamee yaadannoo walii kennamee diraasaa rasuulli alayhi salaatu wassalaam nu qabsiisan kun sirriitti irratti dammaqamee gara soomaatti deemuun yeroo ammaa kana nurraa barbaachisa abbaan rabbi isa waffaqee jedhee yaa itqiitii rabbiin keessa nama araaramu rahmata rabbii kajeelaa halkan isaa guyyaa isaarraa sooma isaa immoo mawaani'a eeggataa wanni barbaachisu soomuu qofa otoo hin taane wanni hojjetamu kun ijaabiyyaata qaba salbiyyaata qaba waan irratti ijaaramuu qaba waan immoo diiguu qaba kanas illee itti dammaqee keessatti shamarran keenya dargaggoon keenya yeroo ammaa kana itti dammaqee waa'ee soomaa irratti bareechee qalbiin isaa inni jireenyi inni yeroo biraa jiraatu yeroo soomaa kun sirriitti halkan isaa guyyaan isaa kullii qabaatee akka inni fayyadamu
ofiifillee waliifillee dhaamuudha qabnaa jedha gara kanaani. Rabbiin nama itti gahee itti milkaa'u hundumaa uummata muslimaa hundumaa rabbiin waa taasisu. Yeroo biraatii fi Ramadaana kana itti beekee shabaabonni fi shamarran keessattuyyuu akka jarri fayyadaman akka irraa fayyadamu akka bu'aa argatan barbaachisaa akka ta'e nuuf kaaftaniittu. Kanatti aansee namoonni baay'een jiru tasaahula Ramadaanuma kanarraa kan yaadda'an Ramadaan dhufaa jira kan jedhan xiqqoo yaaddoon itti dhaga'amu jira. Mee isa kanaaf maal dhabu? Jarri kun sila namni rabbiin isa waffaqee rabbi imaana isaa kenne namni kun qajeela rahmata rabbii irraa qooda namni qaba jedhamu tokko Ramadaana hin yaadda'an jennu hin gammada jenna malee. Kan jennu namni rabbi silaa waa qooda qajeeltumaa wahii kenne waa rahmata rabbii waa qalbii isaa keessa rabbi kaa'e namni kun nama qooda rabbi biraa waa qabu jechuun namni rabbi keessa kaa'e Ramadaana itti gammada malee yaadda'u. Yaadda'u. Itti gammada waan ta'eef akkuma jennu itti qopheessaatti attamitti yeroo kanatti halkan irraa guyyaa irraa sagantaa kamiinan dabarsa jedhee sa'aatii ofii of qottobee itti ka'uudha akkam hojjedhu jechuutti hedduu kana gurjaa ja'a malee amma dhaqee rabbiin ittiin ga'utti waa hin yaaddaa jechuu hin kajeellu. Namni immoo waan rabbi kallaqe kana keessa rabbiin wanni inni kallaqe kun egaa hedduudha akkuma mul'atu qoonni namaa kun danuu isaatii inni qooda kana qabus jira akka darajaa isaattis wal dhabaadha. Minal baataa namoota tokko irraa dogongoraan kan argamu yoo ta'u yookaan ta'u jabaatee toobatee waahuu nafsiyyaaf shayxaanaatu kanatti natti fidaara jedhee toobatee gara rabbi isaa kajeeluudha. Taaba Allahu alaa man taaba nama toobatee jedhe rabbiin irrumaa taqabbala waan ta'eedhaaf gara rabbii deebi'ee toobatee nafsiyyaa isaa kanatti biddurraallee duddubbatti achi gatee gara kanatti deebi'ee dammaquu qaba jenna malee koosilas maaliif barbaachisaa miti. Yeroo rabbiin namaa rahmata godhuu namaan gadu guyyaa rabbiin namaa keessa bara rabbii Ramadaana kana soomaara malee ka keessa rabbiin nu badhaasu hin beeknu. Ka keessa rabbiin qooda guddaa nu baasu hin beeknu. Nuyi hojii hojjechuudha kan keenya hojii ajajame sagantaa nutti kenname hojjechuudha. Kanaa jennaan isa akkasiitiifis nasihaa goone lakkii akkanaa miti gara rabbii deebii toobadhu rahmata rabbii kajeeli. Rabbi irraa garri baatu jiru garuma rabbii deebita hadhas ati rabbitti haajomaadha rabbi sittiin haajomu booda garuma rabbii deebite jennee haala kanaan kajeelchifnee itti deebisuutu nurraa eegama nasiyaan nu goonuuf kana. Maashaallah. Amma suma isin deebisa waxaatota kan shabaabun dhiiras haa ta'u shamarran haa ta'u kan yeroo duraanii du'aanii takkaan eebba haadhaaf abbaa barbaaduun Ramadaana ala inuma jiraata. Ramadaana kana keessa immoo maal gochuu qabu? Haataniif abbaadhaan kun ulaa milkiiti ulaa khayriiti gararraa fayyadamuu keessatti jarri kun maal gochuu qabu? Maalirraa eegamu? Jara namoota ijoollee qofa osoo hin taane dhiifama godhaati. Akka xiyyeeffannaatti jara turraa dagata jechuutti walaalchallee ta'e malee kuni nama hundarraa eegamu. Hattaa jiraa jaraatii miti du'aa jaraatiif illee waan irraa eegamutu jira. Akkuma ibsamee jirudha kuni waan uummanni muslimaa namni waa rabbiin qooda ilmii bira kaa'e quba qaba. Kanaafuu silas yeroo kamiinuu huquuqni darajaa isaa wal caalaadha. Haqqiin guddaan kan rabbiiti kan rabbi achitti jiru hin jiru. Baada kanaati rabbiin bakkooti hedduu keessatti rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhaaman keessatti booda huquuqa rabbiiti kan isaan irratti bareechanii rabbis dubbatee rasuullis dubbatan alayhi salaatu wassalaam waa'ee haqqii abbaaf haadhaati. Waa'een haqqii abbaaf haadhaadhaa yeroo kamiinuu jabeeffamaadha. Yeroo kamiinuu hamma namtichi jirutti hamma jirutti dhaabatu waan ibaadaa ta'eef waan isaaniif ooluun kun ibaadaa waan ta'eef karaa dhaabatu hin qabu. Kanumaa wajjiniin immoo yeroo irra waarraa eegamutu jira. Yeroo isaanis waa namarra eegantu jira. Kun haala kanaan adda baasee namtichi itti fayyadachuun isarraa dirqama jenna. Haala yeroo si ilaalchisee, haala umrii jaraa si ilaalchisee, haala jiruu jaraa si ilaalchisee, haala bal'ina jaraa rakkina jaraa si ilaalchisee kun iddoo waan isarraa eegamudha nama kanarraa. Eenyurraa uummata muslimaa hundarraa. Kanaaf Ramadaana keessatti bareechee yeroo keessa waa bu'aa qaba bareechee bal'inaa waa rabbirra kajeelama jedhamu kana kun irra caaluudha qaba isa silaarraa jechuutti fudhanna malee wanni inni dhaabuun jiru haala siraarra jijjiirama godhee afaaniin kalimaa gaariillee taasa'u ta'us ikraamaa afaanis ta'uu qabeenyaadhaan ta'uu haalaan ta'uu waan barbaachisaa ta'u irra jabeessee kana keessa yeroo bu'aa
irratti waa kajeelamu kana bareechee irratti hojjechuun hundaafuu gaariidha jechuu dhaamsa nu dabarsinu rabbi nurraa jaallatu sinirraa isin fayyadamu. Maashaallah akkuma kana dhufaatii Ramadaanaa ilaalchisee akkuma isin jettanii namoonni jechuudha itti gammaduu qabu. Itti gammaduudhuma kanaa wajjiniin immoo namoonni akka tasaa walitti bubbu'anii araaramuu irratti ilaalchisee immoo ammas immoo miidhaamsa akkamiidha? Namni walitti bu'uun jireenya isaa keessatti waan beekamaadha. Kun ifoo wal keessa jiraate namni firas ta'e ormas ta'e akka ollaattis akka biyyaattis akka shariika wajjin jiruutti wajjin deemutti illee walitti bu'uun numa jira. Walitti bu'iinsi kuni walitti bu'iinsi jiruuf rabbiin walitti tolchuuf dubbate islaahi wanni kaa'amee fi waatu jiraadha. Silmatti waa jiraadha. Isa kanaaf yeroo kamuu uummanni muslimaa wagguu walitti bu'iinsi argame dafanii waan jiru hiikanii nagaa gochuun yeroo kamiinuu barbaachisaadha. Kun akkuma guutuutti. Kanaa wajjiniin yeroo akka Ramadaanaatti immoo fudhannu ta'e yeroo Ramadaanaa kun yeroo namni walitti dhudhufuudha. Walitti dhudhufuun namaas barbaachisu qalbiin namaallee laafu yeroo kana keessa namni islaaha godhee maatii isaarraa, ilmaan isaarraa, fira isaarraa, ollaa isaarraa hawaasa wajjin jiru kanarraa bareechee nageenya bareechee buuseessa silaa caalatti gammachuu gaariidhaan walitti dhufee akka iddoo tokkotti masaajida tokkotti wal ijaaree tokkummaan kun mul'atee tokkummaa kana rabbi jaallata waan ta'eef nasihaallee walii godhee ergaallee walii dabarsee rakkataallee gargaaree walillee gargaaree beekumsaan inni beekumsa qabu beekumsaa namaa qoodee inni qabu qabeenyaa qabullee gara qabeenyaatiin wooma isa biraa khayriidha jedhamee eegamuun irratti hojjetee adaawummaa balleessee wanni gisee sana keessaa wanni qalbii namaa kana sila achi fageessu waan namarraa hidhamaa ta'eef qalbii namaa gisee kana keessa laafa waan ta'eef iddoo jiru irratti deemee namoonni dhimma kanarratti kaa'aman jiru. Nama akkanaatu waan akkanaa haasa'a jechuun waan irraa eegamu jira. Akka hiriyaasaattis, akka abbummaattis, akka firoomaattis, akka ollummaattis hin jira. Iddoo kana rakkoon jira namni jedhamee irraa eegamu tokko dafanii waan akkanaa kana sirreessanii Ramadaana fuula bareedaan itti deebi'anii gammachuudhaan itti gahu walii akka dhaamanii yadduu waliitii waan jiru balleessanii gammachuudhaan akka Ramadaanatti seenanu jechuudha kan walii dhaamnu walatti fayyadamu. Maashaallah barakallahu fiikum waan gaarii waan bareedaa nuu kaaftanii turtanii ammas akkuma amma jennu namni wal gammadee jiru Ramadaan dhufee walitti araaramee inni duraan wal dhabeellee wal lolellee araaramee inni duraan Ramadaana keessa kana khayrii guddaatu jira jechuun eenyuun ni beeka. Inni duraan illee salaatan dhufne masjidatti dacha'ee shabaaboon hundinuu masjidatti dacha'a. Gaafa masjidatti dacha'u kana imaamonni takkaan namoonni jechuudha ummataaf dhaamsa takkaan ummata qabanii jiranu kana keessatti ummata kana akka Ramadaana keessa masjida dhufee akka inni booda masjidaan ba'an garuu kana kan nama uffatu rahmaani rabbuma. Kanaaf immoo qoonni takkaan ga'een namoota jechuudha dura bu'oorraa imaamotarraa ustaazotarraa ummata jechuudha ol yaa'i kan masjidatti namni kan akka silas hundata haas miti hundatu keessaa yaa'aas miti akka yaraa wayiif ta'utu hundaa baay'inaan akka hafu yaa'ni jetanii hodidillee mee isa kanaaf dhaamsa maal nu qabu jira kana. Maashaallah kuni ergaa guddaadha wanni barbaachisu heddumti dubbitu isa kana. Itti seenuu Ramadaana alhamdulillah hundumti namaatu itti gammadaadha. Inni silallee salaan egaa akkuma beekamu biyya sana keessa salaatuun isaa hin danda'ama. Shanillee guutuu baatu hamma taate wayiirra kuni beekamaadha. Hunda isaatu jechuun ta'ini hamma ta'e wayii iddoo namni jiru kana hin dhayna jedhee kan dhabu akkuma argaa jiru walumaa dhuguu qabnu akka maayirra naannoo keessa jiru gattaasaa ragaa waan arginerra. Kanaafuu jennaani ala akkanaa namni dhufee bal'ootti namu oofamee dhufee bal'ootti galu kana bal'oo kana keessatti attamitti eeguu qabnaa jennee hojii godhachuu. Eenyu hojii godhataa inni sila hiriyaansaa achi keessa jiru gara isarraa maluun otuu warra beektotaa kaan gaaraa eeguu osoo hin taane namni haala walirraa fayyadamu kana haala danuus jira. Inni hiriyaasaallee gara hiriyummaatiin inni firrillee gara firaa daboo itti bahanii daboo barbaada kun daboo itti bahanii sirriitti namticha kana akka inni achitti wajjiniin jiraatamu waan maaliifuu musliima jedhamee dubbatamaara filhaqiiqaa gaanni kaan amriin kan rabbiiti harka rabbii deebi'a
Kanaafuu jennaanii ala namni hammanaa dhufee as nam'u kana sirriitti irratti hojjetamuu qabaadha. Nasihaan yaadamee fi barsiifamee sawaaba isaas biyya kana keessatti himamee dhiisuun isaallee rakkoo kanaa qaba jedhamee itti himamee isa ramadaanaa keessatti illee akkana jechuunis itti himamee boodallee yommuu qaamee akkana ta'amallee rakkoo akkanaa qaba. Haalli akkanaa kun haala jibbisiisaadha. Haalli jaallatamaan haalli kun itti fufuudha jedhamee sirriitti karaa hundaan namni bakkeedhaa dhufe kun qabamuudha kan nuti yaallu. Nu hundumarraa kan jiru uummata musliimaarraa dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee akkanuma amma dargaggoo irraayis shamarran irraayis namoota kaan irraayis namni haala kanaa kana qabu danuudha. Hundinuu jihaa isaatii qooda isa biraa qabu kana kenneefi nama kana akka inni qabatu hamma danda'amu tokko itti yaaluun keessatti gaafa dhaqee ramadaanni gara dhumuurra kitaamarraa rabbiin waa qaqqabsiisu achirra qaqqabu tahee wasiyyaan darbuu qabu waa'ee gad dhaabbachuuti, waa'ee istiqaamaati. Hojiin kun akka hin diigamne wanni hojjetamu kun bakka gahuu qaba. Maaliin bakka gahuu qaba? Kanaan bakka gahuu qaba. Hojiin akkanaa kun itti fuudha qaba. Dhaabachuun qabu. Ramadaanni yeroo isaatiif dhufe rabbiin itti nu haa deebisu jedhanii tafsiira wal godhaa. Haala kanarratti dhaamsi guddaan dabarfamu gara dhumaarratti hojii guddaa taasifamee waa'ee yeroo sanaan wal qabatee dabarfamu keessaa dhaamsi guddaan waa'ee namni akka inni achitti hafee islaamummaa kana baratee barumsaa wajjin jiraatee ergaa kanaan fayyadamee hamma jirutti jireenya isaatiif, jiruu isaatiif, diinii isaatiif, dunyaa isaatiif, akhiraa isaatiif illee itti fayyadamu dhaamsi guddaan bareechee dabarfamee nu hundinuu walumaa wajjin nama kana dabootti baanee bahuu qabuudha qabna malee olii buudha qabna malee hin gadhiifnu jechuudha. Kan nuti jazakumullahu khairan. Maashaallah. Khair, jazakumullahu khairan. Sagantaan kan keenya gabaabaadha. Akkuma tasaa fiigaatuma karbaratti sirqabanne dhaamsa bareedaa ramadaana mata duree godhatu ramadaana dhufuuf nutti deemaa jira. Amma guyyaan isaas dhiyaateera jennee har'a yeroon eebba qur'aanaa gammaddanii qur'aanatu sin kaase mana keessanii sin fide sababaa qur'aanaatu manaaf hin baase malee akkasiin ilmiidhaaf jecha malee bakka tokkotti akkasiin sochoone ni beekna, odeeffannoo hedduu ni qabna. Kanaaf insha Allahu ta'ala jazaa keessan rabbiin isiniif akka kaffalu khalaasaan rabbiin jechuudha kan guyyaa qiyaamaa irraa milkooftanii nagaa dhumaan jechuudha jannata isaa geessanu rabbiin walumaan anas isinis walumaan rabbiin nu haa taasisu jecha rabbiin nu haa milkeessu. Arraaf galatoomaa ulfaadhaa jazaa keessan rabbi isinii haa kaffalu. Waan immoo eeyyamamtanii ishii uummata kan kootii amma warra ramadaanarraa haasa'uuf hin qabaanan dabarsaaf jettanii sadaqattaniif sadaqaa keessan rabbi isinirraa haa taqabbalu isin jechuun barbaada. Ulfaadhaa meedhuma irratti walumaa galatti dhuunfaadhaan meedhaamsa qabdan. Dhaamsi qabnu dhaamsi qabu waan rabbi dhaabedha. Sodaa rabbiiti. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إن شاء الله تعالى أردفتك كان كينيا أرى بوجا أجائباتي بوجا إب قرآنا قرين جمع أنا نتيجي بي غندا أينو نانو غومو جد أمتتي أرغمنا أمني باجنا نجورا أسياء تجرا إلى ربرتي أن جورا غرا كانت جرا إب بوتا أمتا كيسو موتا قوبا هدو تجرا أمني غرا سنتي يا تجرا غرا سنتي يا إجرا كناف إن شاء الله تعالى بوجان الراء بوجا إب قرآنات جدما خير إن شاء الله الراء شيكا أنا يودن ده هاسا أنجرو باقي جمعتون تتأجامي نيوين تتأجامي جرا اسمتم موجة جرا أنا تعلم سلمونا تعلم كسندن ده سني وانا سوتر تفتان جرو إفتو سن رامولا تجمع شو سن رامولا ما شاء الله ميمال مني مالي فكنا يا أجرا مالي في يوجد جرا أكنا أول يا أكجلا أنا أول جهاز رالات maal tu jira maal tasitti argame maal gootanii jennaan inshallah maqaa kiyya Abdurrahman Muhammadin jedhama amma sheeka kan keenya wal arginee jirra sheenii kan keenya maqaa isaaniitii fi akkaataa jiru siniif himu inshallah taala gara isaanii kan sin dabarsa. Bismillahirrahmanirrahim. Hundumti jechaadha wal sagalee kana faca'u. Maashaallah keessaa dhugaa iddoo hundaa musliimtonni hundi dubartiin assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bangga ganda intanitu ana intanitu makanku Aminur Rahman Ali Muhammad Rashid Musa jedhama. Maashaallah barakallahu fiikum. Ayyi isa kana kana gadda godhanii rogeenya. Sirri. Yaanis guyyaa gammachuu fi gammachuunis gammachuu addaati. Maashaallah. Haala kanaa jechaadha musliimtonni gammataan isaa walitti dhufuun jechuudha. Ayyi erga dachee biyya duniyaa kanarratti kanannee asirratti argamnee rabbiin nu kallatee naannoo abbootiin amma itti lakkaa'ee biyya kana keessatti hin eegne nu kun. Ayyi hin
eenyume kanan waliin argama biyya kanatti naannoo kanatti ayyee kunumaa maqaa quraanaati Allahu akbar ayyee kunumaa maqaa quraanaatiin waliin argama najaa kajeeli ajaa'ib anna kun immoo argamu ammas taanaanii irraam boohee sirraa kan naqadheera gammachuun erganni dhagna naa ta'e keenya gaafatanii jechuudha xiqqoo maasha Allah baarakallahu fikum ijoolleen kun ijoolleen akka kanatti qara'aa turan kun baay'inni jira ammam ta'a akkamitti qaraasisaa turtan eessatti qaraasisaa turtan ijoolleen kun yeroo wanta isin ibsu nuti adeemsa sa'aatii tokkoof walakkaa hanga sa'a lamaa wayii jala tokko walakkaadhaa olii adeemsinuu walitti finne ijoollee kanaaf sheeka kanaan ganda kanarraa daaricha gandaatirraa gandi keenya garaansi daarii hanga daarii sa'aatii tokko hanga walakkaati deemsisaa jechuudha. Akkuma kana ijoolleen kun immoo kan barattu adeemsa sa'aatii tokko deemteetti dhufti kan isaanis akkasitti dhufti kunis akkasitti dhufti. Yoo akkam goone ijoollettii kana daa'ima kana waan isaanii sheekiin kun hamma kaasanii ka'an duraanuu kaasaa turan jechuudha. Hundinuu akkuma jirutti hamma ta'e yerootti fayyadamnaadhaaf malee waan haasa'an akkitti ibsanu sin rakkisaa. Isa kanayyuu deemsa kana attamitti walitti fidanna attamitti walitti dhufnu malee nama akkana nu mari'achiisu wayii walitti dhufnee tokkummaa keenya tokkummaa akka quraanni qaraamaa kun tokkicha ta'e biyyuma duniyaa kanarratti immoo maquma quraanaatiin immoo wanni amma argamu kun argamaa isa jedhu dhuguma dhumaasaa amanuudha inni hamma danda'ame deemnee gaa dhufnee guyyaa haddaa kana geenyu akkasitti gaa deemsa akkasii irraa walitti finnee haala kanaan jechuudha eebbisiifannee kaanee yoo akka carraa waan amma kana haasofsiifamnu arganne dhugaa jiru kan rabbiin arraba kan keenya hadha dubbataattu kana guyyaan isiin waan ofiitiitii dhimma dhuunfaa siituu dandeessee hin dubbanne dhufuu jira. Hadha garuu hamma tokko carraa alhamdulillahi akkas fakkaata gaa isinitti waan gaafattan irraa kana fakkaata jechuudha. Maasha Allah. Ijoolleen kun isin birattis amma akka naa kaasuuf yaaltanitti madrasaan biraa wayii takka naannoo biraa fagoodhaa waan dhufta wayii tiimiti naannoo kanarraa akka ijoollee kana bakka lamatti qooddanii qaraasisaa jirtan sheeknis duraannaa kaasanii turanii akkamitti qaraasisaa turtan bootaa akkamitti qaraasisaa bakka akkamitti qaraasisaa turtaniif madrasaa bareedaa akkamiitu jiramu akkuma isaan lamma kaasaa turan immoo akkam akkam. Inni egaa dhibaadha. Amma kaasuun hin danda'amu. Asjee. Fagoodhani. Maaliif gaafa awwalaa godoo mana kooti keessatti wal qabatu ijoollee waan lafa buufattu dhabdee. Godoo keessatti. Asjee. Godoon nan jiru manuma naaf galee manuma xiqqoo wayiitii yoo aroogee wayii bitadhee ijaarradhee isii keessatti walitti qabee waan jala afu qabee koornesii wayii barsiisaa wayii mana sana yeroodhaaf keessa taa'ee barsiisaan barumsa ammayyaa barsiisu keessa taa'ee koornesiitti galchee ka'ee booddee manatti isii dhumatti immoo hamma ta'e wayii na gargaaru jedhee isii keessa taa'ee koornesiitti galchee ka'ee koornesiitti kana itti buqqisee lafa afeef ijoolleedha boodanna keessaa bahu naa dhiisee bahee ani immoo koornesiitti maalan fuudharee jedhee koornesiitti buusee ijoolleen lafa teessee hin qareen jedhee koornesii sana itti buqqisee keeshaa jechuudha. Keeshaa kana mana kan godhamu ta'an buusee afeefi achirraa ka'ee bakkeetti immoo manni kee kan qatee bakkee baatee guyyaa qaraa'eetuunis rakkoodha wantichi halkan qaraasifamaa ture akka kootti jechuudha wanti laka'e hunda isaatti guutuu waan ishee kaasanii tokkicha kan keenya jechuudha. Inni isaan kaasan inni hundi rakkoo amma isheen duraan kakaasan akkasii bakkeetti immoo sharaa wanti manatti qorqorrootti maatti qaxxaluudhaaf ijoollee hanqatee jennaan inni nu halkanii akkaataan nabamee jennaan buleessi tokko immoo waa itti suuqqatee waa xaulaa wayii laagaa guyyaa isa xaulaa keessatti laagaa oola halkan immoo saka turaa sa'aafan itti qoonnee jechuudha saka turaa sa'aafanne achi keessatti jalqabnee kaane isaayyuu gaa haalli jiru gaa achirraa ka'ee sharaa uummanni immoo birrii sadii kilinkii akkas ijoolleen immoo walitti fidattee galmeerra jira. Ijoolleen immoo walitti fiddattee isa kana keessaa immoo jechuudha kan isiin birrii lamaa dhabde jira. Birichuma fiduu dhabde birrii lama. Shaaracha gaa hidhannee sababa dirqama halkan manni nu ga'uu diduutiin ganama jalqabne ganama ala jalqabnu haalli dhiibbaa ture jira akka jirutti jira dhiibbacha sanaa jennee fila halkan qaraasifna ganama gizee jalqabnu sharacha sana hidhamee ijoolleen buufattee bitattee inni hidhamee jedhu sharichisi walanqatee inni bokkaan roobe ijoolleen ol liqee mana keessa akka jirutti dhaabatti
Alachi ka'e immoo jechuudha gadi baatee sharaa jala jalatti barattu rabbiin egaa gooftaan adeemsuma keessa jechuudha yeroo dhiyoo wayii keessa madrasaa hawaasni keenya walitti hawaatee rabbuumti gaa sagalee namaa kana daa'imatti kana rabbiin dhaga'e madrasaa hamma ta'e jechuudha. Wama ta'e wayii akkuma ijoolleen qabbanatti teessu wayii dhaabbate isa hamma ta'e baasii isaatti baasee dhaabbate barattoota waliigalatti haadholii wajjin nama 700 wayii amma. Ajaa'iba. Achi keessatti baratan. Hamma bicoosan keessa taa'aa jiru. Amma bicoosi eddeetu nuti tokkummaa keenya uummachuu inni irraa siqne malee waan qaamaan jiru waan kaleessas dheengaddasi wanni dhagahan kun baay'een warra biyya keenyaa hin beeku kana kan qabatamaa. Uffatanii argani akka sheekii Miftaahii abbaa duraa fa'aa. Abbaa duraa maasha'ee arganii qaamaan jirri ka'ee ishee Abdul Kariimii isaanii. Jarri kun jechuudha warroonni daa'imni isin bebeeytame qabatamaan dhufanii isin illee jechuudha akka maanni karaarraa isii baadiyyaa keessa argamu namni walitti goree ilaalu hin jiru. Dhuguma quraana qaraamaan jedhamu haalli jiru waachirraa qabee akkanatti jira saadhaa sharaa mana immoo itti bal'ifatee ka'ee sharaa immoo itti hawaasxaataa jechuudha ijoolluma buufata. Ijoolluma buufatee yoo ta'a akkasitti gaa bakki sharaan kun illee keessa bu'uun walanqate jira. Ajaa'iba. Amma waan dhugaa qottoon mageessa muka namni yoo arginu akaana inni irra teessa. Ajaa'iba subhaanallah. Akka kanatti ijoollee jechuudha akka kana onnee namaa keessa seenanii kalee har'a jechuudha kaleessa akkanti cinqamaa turanii har'a uummata boosisaa turan kan akkasitti cinqii kanaan rakkoo kana keessa darbitanii sabartanii har'a geessan amma gara fuulduraatti immoo utuu akkam ta'e ijoolleen kun akkana kana caalamoo qaramti. Wanti inni ta'u akkasii tokkoffaa utuu akkas ta'e wanti jedhe yaadu waan hammaa haasa'u kana namni rabbiin dandeettii isaa kenne wayii qaamaan irra gahee ilaalee irra eessarra jedhee wanti haasa'an kun dhuguma immoo sobaasaa jechuudha. Inni amanu silaa hin amana. Inni beeku silaa argeera. Ilma yaqiin irraa ayna yaqiin utuu ta'ee kana booda egaa waan godhu silaa kan raawwata. Jedhee eega namni imaana qabu. Hammi isaa wanti kana isin jedhu yeroo dhiyoo wayii keessaa quraana ijoollee kana gamoodha. Quraana ijoollee mana keessa rakkoo keenya inni guddaan quraana ijoollee bira qaqqabsiisuudhaa fi madrasaa akka ta'e rakkoon inni guddaan. Ijoolleen baay'een jira 700 ta'an kun quraanuma iyyuu irraa qaraanu kitaaba irraa qaraanu. Gaaf tokko ijoollee kan kootuyyuu ijoollee wayii afur wayii quraana isiin tokko itti baaftee isin jarkaan hin baafne quraana kootii wajjin quraana 5 yeroo halkan qaraasinu kana keessa duubaa hundi isaaniitu quraana kana 5 mana keessaa ergisine mana keessaa ijoolleen guyyaa irraa fudhattee galtee jennaan ijoolleen dhufte itti himna ofii darsii ganama waan irraa darsaa nu qabnu ijoollee tirreetin isaa lamaan qabsiifne achumaanii namni wayii waggaa sadii kanadhaa wayii ta'u hajjii dhaqanii galanii hajjii dhaqanii quraana 3 galanii jechuu dhaga'ee isa kana hajjii isaanii gammadaan quraana 3 galanii wannaanan quraanicha fudhachuu hennaan ijoolleen kun egaa bakka ijoolleen baay'inaan sadarkaa kana dhufe kun gaafa sana illee ijoollee 200 wayii akkas wayii jira gaafa sana achumaan inni naqu hin dhume namaaf akka kennee ta'e. Allahu akbar. Achumaan isaan ilmoo isaaniitiin hafu jechuudha kan sun bu'anii asumaan ammallee du'anii nuuf abiraamatu isaanii abiraamaa godhu. Achumaan nama tokko godhe isaa bira bira deemee waan wayii babbaan isaanii isheetti lamaa turanii isaan bira jechuudha namni wadda umuriin jiran biyya keenya keessa jiran. Maashaallah. Kan isaan bira quraana tokko fuudhee galee ijoollee 3 walitti qabsiise. Akkasitti jechuudha qaayidatan nuuraaniyyaa ijoolleen keenya kun Finfinnee kana keessaa horsiifachiisuu socho'anii humnaan jiraatan kun walitti coranii rakkina kana keessaa warri baay'ee dhaqanii argaa jiru. Walitti coranii qaayidatul bagdaadiyyaa kana duraan dhiyeessaa turanii booda eega qaayidatan nuuraaniyyaa kana ta'ees akkasitti wal gargaarsisee maal si gargaaruu gisee jirri na gaafatte ana waan gargaaruu miti wuma ijoollee kasa taa'an qur'aanum kitaabuma. Ijoolleen tokko mana keessaa 4 5 abbaan innaa isii tokko bitee ka'e isii lammaffaatii bite inni kaleessa bitee hojjeta. Ala qaayidatan nuuraaniyyaa irraa kaatee fakkeenyaaf quraana jalqabdi. Quraana juzii 3tti kennaa. Juzii 8 immoo gadiitti kennaa. Asiin kadhataa. Yeroo dhiyoo kana keessallee alhamdulillah kallattii dhuma adda addaatiin ishee kanaanis walitti dhufuudhaan rabbiin sababa godhee quraana kanallee hamma ta'e cinqii kana keessaa nu baasee quraanumti ijoollee keenya tokko tokkoo wal gahuun barreen gaddaati. Walumaa galatti isa gamoo fi maalii keessaa bahe hin beeku ishee godhee baay'ee nama kana yeroo rabbi dhageeteefi waan qabatamaati kan beekamaa. Ammas immoo ijoolleen hin dabalamu ta'ee hin dabalamaatuma bulu amma wanni mul'atu kun waan gaariidha hanqinni quraanaa ammas ilmatti fufaa jechuudha. Maaliif ijoollee qaraanu itti fufuu akkaataan adeemsa keessanii waan baay'ee nama gammachiisudha.
kanaaf inshaallahu ta'ala jazaa keessa rabbi isiniif haa kaffalu ummata dhaggeeffataa jiru kanas ummata qooda fudhatee isin bira dhaabbatu nu bira dhaabbatu quraana bira dhaabbatu rabbi haa taasisu walumaan nama milkaa'u rabbi nu haa taasisu umrii keessan keessa rabbi barakaa nuuf haa kaa'u ulfaadhaa galatooma jazaa keessa rabbi isiniif haa kaffalu isiniin jedha salaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرا قرن جمع أنا نأيج بغندا أينو جدمنا نوغو موجود متوتي أرغمنا سنس إبا قرآن إلى الجسمي أستي أرغمني جرى سنة كيسا شيخني جتورا نما إبا قرآن كناف غمدي جتورا كفيدا إسان باقي جتورا وإي مدرسة كان قبا قبانو كان كيسا دي مني جتورا كان درانس كفاني جولي ججبي ساتوراني دا arras immoo gammachuun guddaan isaanitti dhaga'ame fuulli isaanii ni ifa ni gammada maasha Allah taala baay'ee gammadaa jiru ni sheekha ani maqaa kiyya akkuma beekamu Abdurrahman Muhammadin jedhama maqaa keessan nu kaasanii waan jiru waa'ee sagantaa kana akkaataa eebba kanaa mi waliin haasofna insha Allah taala. Bismillahir Rahmanir Rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akkuma beekamu maasha Allah asinis barakaataati maqaan koo Abdurrazzaq Muhammad jedhama. Ajee maasha Allah. Dhaloonni koo aanaa Sokorruu ganda Dandabaa jedhu gidduutti jiraadha. Maasha Allah. Ollaadha ganda kana gidduu bichaatu jira. Deemsa sa'aatii tokko osoo hin geenye deeqaa walakkaa keessa wal bira geenyu. Maasha Allah. Hunda wal keessa jirru. Maasha Allah. Irraa gammachuun guddaan nuti asirratti argamne har'a guyyaa sadaffaa keessa jirra. Guyyaa ittaan xinnaatti jammarree guddaa kaleessa adda ittaan guyyaa sadaffaa waa'ee pirogiraamii kana irratti ittaan egaa argamuudha jennee kaleessa pirogiraamiin akkaataa bareedaan gaggeeffameera. Eebba quraanaa ijoollee 179 eebbisuu irratti argamne alhamdulillah. Maasha Allah, maasha Allah, maasha Allah. Nuti ittaan egaa waa hunda argachuu keenyarra gammachuu guddaan nuti qabnu gammachuu ittaan egaa quraanni ijoolleen keenya qaraatee eebbifamuuti. Waan magaalaan gurguddaa hin argatin baadiyyaa keessatti argamuun isaa nu gammachiiseera. Hawaasni kaleessaas itti argamu dhiiraa dubartiidhaan fiigaa dhukkubsataan ittaan egaa asitti dhukkubsatee kasireedhaan baatamee rifeensitti ittaan egaa dhukkubsatee ilaa hadhaatti baatamee gadi jira. Asirraan hafu jechuudhaan ittaan egaa dhukkubsataa dhufee kadeessee mana teessee ittaan sagaleessee waraabamee naan achi ittaan egaa quraana qaraatee eebbifamaa turte ittaan egaa isheen keenya ishee Ibrahim nu dabarsaa turanii akkasuma ishee Aminur Rahman bakki isaan itti qaraa isaan ittaan egaa ganda inuu kana ta'e naannoo ittaan egaa boleessoo qoreetti ittaan egaa qaraa isaaru achirratti ittaan egaa darasoota nama 700 ol qabu ishee Ibrahim ittaan egaa akkuma sana ittaan sanaa ol qabanii kana hunda isaa bakka tokkotti deebisanii awwaa hunda wanti na gammachiise tokkummaa jarri uumanii sa'aatii kana keessa namni wal ta'an jira kana keessatti markaza keenya kana ittaan egaa kan gama kiyyaa jettaan egaa waa'ee muhaadaraa isa kana maasha Allah bakka maasha Allah wanni biraa wanni baay'ee namatti ulfaatu hin jiru mee gabaabumatti jechuudha ergaa isin ummata kanaa dhaamtan ummata isin dhaggeeffataa jiru kanaaf gabaabumatti mee ergaa maalii dhaamtu? Ummata dhaggeeffataa jiru ittaan egaa hunda isaaniitti wanti jennu hayya ilal qur'aan Allahu akbar sanu ittaan egaa quraana ittaan egaa kottaa gara quraanaatti dhaggeeffadhaa quraana ittaan egaa bira dhaabbadhaa quraana ittaan egaa deeggara quraanni ittaan egaa itti fufa ijoollee ittaan nuti asii qabnu too arganii namni hundi asitti galee qaroo barbaada malee an qalbii kiyya keessa wallaahi wanti yaadaan ay ijoollummaa gaafa ittaan quraana qara osoo na dhaqa qabadee yaadee gammachuun guddaan osoo asitti qareessan maasha Allah ittaan egaa gurri keenya ittaan egaa sagaleen keenya bira ga'e hundi isaatu waa'ee quraana bira dhaabbachuu akka rabbi guyyaa qiyaamaatti nu milkeessu caalaa namaa jechuun eenyu duniyaa kanarratti rasuulli alamaa alayhi salaatu wassalaam isaan nu dhaaman ittaan quraana ittaan hadiisa sahih hadiisa Bukhaarii keessatti khayrukum man ta'allama al-qur'aana wa 'allamahu nama caalaa jechuun gararraa namaa jechuun nama quraana ittaan qara'ee nama qaraa'ise isa fooqii qabu hin jenne seetaan egaa nagadi gaarii irra jiru hin jenne seetaan egaa barnoota ittaan duniyaa ittaan fageesse hin jenne quraana rabbiitti nuu kottaa quraani rabbii isin waameera madrasaa ijoolleen hin qabanu bakkeetti aduun fixaaraa qorratu fixaaraa qottoon ijoollee ittaan egaa cinqaaraa maskiinni akkumatti jiru ittaan karaa tafee jira waan biraa ijaaruu dhiisanii waa'ee quraanaatu hafuut jira inni keenya shaamawwatarra hafizahullah rabbi umurii isaanii hadheeressu dhiyuu kana wanti isaan ittaan dhaaman muhaadaraa guddaa namni 50 ol irratti markaatoodhaan inni kitaaba quraana binnee qarshii 10,000 ol binnee ofii baannee finnee ijoollee taane kitaaba 150 ol ijoollee irree isaan beeku taarikatu beeka inni godhataan tureera utoo ittaan nama mana lama isaan sadii qabaate hammam tokko deema isa jedhamu ummata wanti dhaamu guddaan quraanni asii lafaa fuudhameera nu wajjin lafaa fuudha quraana ittaan egaa bolee bira dhaabbachuutti jira amma dandeenyu bira nu dhaabbadda nu gargaara quraana ittaan ijoollee keenya hamileetti nu godha hamma ijoolleen keenya ta'ee jaami'a Ahmadii galchuudha ijoolleen kun ittaan waa hafichan qabanirra inshallah kanan naamaanii
inshallah gara kiyyan kana ana taani gaarratti argamu kiyya gammachuu guddaan itti dhagahama suurri miidiyaas galatoomaa jenna isin jettaani gaa barakaa guddaa rabbi isin haa kennu jara keenyas rabbi haa milkeessu gara isa du'aa hin bareechee galatame hadheettaan akkana bareede caalaan moo bareeduun isaa nu gammachiisa rakkinni keenya duniyaa irratti ba'ee akkana mul'annaan rabbinu radda'u rabbinu ittaan nu bira dhaabbachuun isaa ittaani gaa beekamaadha an kana irratti naafaa waan biraatti dabala maashaallah galatoomaa ulfaadhaa jazaa keessa rabbi haa kaffalu dhaggeeffattoota kan keenya akkuma isaan nu kaasuuf yaalanitti qur'aanni bakka biraatii nama qara'uu dhabe asitti immoo namatu waan irraa qara'uu dhabe bakka biraatii qur'aanni nama qara'uu dhabe asitti nama irraa qara'uu dhabe asitti immoo qara'uu jedhee namni qur'aana dhabe nama jechuudha rakkataa jiru kan ijoollee rakkataa jirtu kana bira nuu dhaabbadha ijoollee cinqamaa jirtu rakkataa jirtu ilmi barbaadaa jirtu sammuun si jechuudha biltuuziin banamee qur'aana rabbii haffazuudhaaf waan irraa haffazu dhabdee cinqamaa jirtu kana bira nuu dhaabbadha nuu qaqqabaa isiniin jenna galatooma bakkuma jirtan nuti jazaa keessa rabbi haa kaffalu ulfaadhaa assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh